Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Qophiin keenya kan guyyaa irraa kaayyoodha. Kaayyoo keessatti gaaffiif deebii hayyuu duree taanaa adda bilisummaa Oromoo bultiin biyyoo waliin taasifne kutaa lammaffaa qabannee dhiyaanna irraa. Warri mariitis yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessituu Sirfannaan Ahmad. Amma oduu har'aatiif gara dasuu duulattiin isin dabarsaa. Isaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya amma oduu gurra isin buusa. Waggootiin 5 darban bara hojii milkii turee jedhame mootummaa Oromiyaatiif. Akka lakkoofsa Gi'iziitti bara dhufuuf Itoophiyaan baajeta qarshii gara biiliyoona 200 fi biiliyoona 23 qabatte. Caffeen Oromiyaa immoo biiliyoona 42 qabadheeraa jedhe. Caffeen federaalaa yaa'ii engaddataa irratti baajeta bara dhufuu yeroo beeksisu maallaqa qabame biiliyoona 200 fi biiliyoona 23 keessaa gaheen kan Oromiyaa 31 ta'a jedhame. Baajeta kana keessaa harki 19 immoo liqii fi gargaarsa biyya alaarraa kan eegamudha. Warri Oromiyaa immoo kora caffee 18ffaa kaleessa Adaamaatti eegalan irratti akka lakkoofsa Gi'iziitti bara 2008f qarshiin biiliyoona 42 qabamuusaa beeksisaniiru. Kunis kan bara darbarraa hedduu kan caaludha. Sababiin isaa immoo bara darbees ta'e waggootii 5 darban guutuutti mootummaan isaanii gama karaa nagaa fayyaa qonna barnootaa fi hiyyummaa hir'isuu irratti wanti inni hojjetaa bahe waan itti milkaa'eefidha. Akka afyaa'ii caffee Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaati. Warri hojii afuraffaa caffee Oromiyaa amma xumuramaa jiru kun bara milkaa'aa adeemsa guddina naannoo keenyaa sadarkaa tokko of fuulduratti tarkaanfachiisuuf hojiilee bu'uura ta'an baay'een itti raawwataman jechuun ni danda'ama. Bara hojii afuraffaa caffee Oromiyaa kana keessatti ga'umsi ijaarame, muuxannoon horatamee fi hojumaanni diriire bara hojii 5ffaa caffee Oromiyaatti aanu bu'uura cimaa ta'ee akka tajaajilu abdii guddaa qabna. Oromiyaa keessatti rakkinni ilaalchaa fi hooggansaa jira jedhame. Sadarkaa dakaa hanga oliitti kan jiran qaama gaggeessaa fi waajjiroolee keessatti ilaalchi sirrii dhibuunsa karoora guddinaa baheerraa uummata fayyadamaa taasisuu irratti gufuu ta'eeraa jedhame yaa'ii idilee caffee Oromiyaa 13ffaa har'a taa'aa oolame irratti. Ammas taanaan kanarraa kan ka'een haala karoora keenyaatiin milkoomne irra jechuun xinnoo rakkisaa ta'a. Yaa'ii kanarratti qulqullina barnootaa idilees ta'e al-idileetiif xiyyeeffannaan akka hin kennamne komeen irratti ka'aa oole. Oromiyaa keessaa manneen barnootaa dhuunfaa sadarkaa 1ffaa magaalota keessatti ulaagaalee osoo hin guutiin hojiirra warri jiran hedduudha jedhame. Rakkooleen eeraman kanaa fi kaanis dhuguma jiru. Kun immoo rakkina ilaalcha gaggeessitoonni qaban irraa kan maddudha jedhe biiroon barnoota Oromiyaa. Oromiyaa keessa namoonni umuriin isaanii ganna 15 oli barreessuu fi dubbisuu hin dandeenye gara miiliyoona 7tu jiru. Hawaasni Oromoo Naayiroobii dantaatiin irratti bitamee mootummaa Itoophiyaaf hojjetaa jira kan jedhan nama tokko qabachuu beeksisan. Oromticha namni maqaan isaanii obbo Xayyib jedhamu Naayiroobii keessatti sabboontota Oromoo Itoophiyaan barbaaddi jedhan qabsiisuudhaaf otoo hojiirra jiraniiti. Otoo sochiirra jiraniiti kan hawaasni Oromoo qabanii mana hidhaa isaan galchan engadda kana. Warri Naayiroobii waxabajjii keessas namoota biroo Oromoo afaan faajjessu mootummaa diina keenyaa wajjin hojjetu ittiin jedhan qabanii hiisisuun isaanii kan yaadatamudha. Barattoota hojii misooma qonnaa leenjiitiif Itoophiyaan Israa'elitti ergatte keessaa Oromoonni 9 sirnicha lagatanii. Itoophiyaan ji'oota arfan dura leenjii addaaf barattoota kolleejjii qonnaa keessaa gara Israa'elitti ergattee ture. Warra gamasitti ergaman keessaa dhiirri 9 fi shamarran 2 Oromoo turan. Barnoota isaanii erga xumuranii booda mootummaa Oromoo hacuucuu wajjin hojjennu jechuudhaan barattoonni Oromoo dhiirri 8 fi shamarri 1 gara biyyaatti hin deebinu jedhanii achumatti kooluu galtummaa gaafataniiru. Dhiirri 1 fi shamarreen 1 immoo miliquudhaaf yaalaa wayita turanitti qabamanii humnaan Itoophiyaatti deebifamu raadiyoon sagalee Oromoo Teelaaviivitti bilbiltee qulqulleeffatteetti. Wixata darbee Boorana aanaa mi'oo fi aanaa mooyyalee keessatti adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti lolli gaggeeffame. Adoolessa 6 bara 2015 aanaa mi'oo bakka hiddii lolaa jedhamutti fi aanaa mooyyaleetti waraana bilisummaa Oromoo fi waraana Itoophiyaa gidduutti lolli godhame yeroo dheeraa ture akka madda keenya mooyyaleetti. Loloota kana keessatti Itoophiyaarraatti namoonni 5 miidhamaniiru. Akka oduun amma nu gaheetti immoo du'anii fi madaa'an 7dha.
Naannoo sanatti waraana bilisummaa Oromoo fi waraana Itoophiyaa jidduu lolli deddeebi'ee godhamaa akka ture beekamaadha. Ji'a tokkoon dura adda bilisummaa Oromoo Mooyyaleetti waraana Itoophiyaa 12 caalan ajjeeseera jedhee akka beeksise kan yaadatamu. Abukaattoon Oromootaa falman tokko hayyamni hojii irraa fudhatame sababiin Itoophiyaan itti kennite immoo naamusa hojii cabsanii kan jedhudha. Obbo Tamaam Abbaan Bulguu Oromoota sagaleen keenya haa dhaga'amu jedhanii garuu sagaleen isaanii akka biraatti jalaa dhaga'amee mana hidhaa jiraniif bakka bu'anii falmaa turan. Manni murtii Itoophiyaa barattootaa fi Oromoota mootummaa mormitan jedhamanii hidhamaniifis abukaattummaan tajaajila ogummaa Oromoota kennan keessaa tokkodha. Ministeeriin haqaa biyyattii waxabajjii darbirraa kaasee kan lakkaa'amuu fi waggaa tokkoo fi ji'a jahaaf hayyama hojii isaanii irraa fudhateera akka oduu nu gaheetti. Naamusa cabsee kan jedhame malee maal akka ta'e xalayaa sanarratti hin eeramne jedhames. Kaayiroo keessatti imbaasii Israa'el biratti boombiin har'a dho'ee nama tokko ajjeesee 7 madeesse. Waan kanaaf qaamni anadha jedhee hin dhaga'amne hanga oduun kun qophaa'etti. Xumurarrattis hayyoonni kukkuyyuu pirezidaantii Obaamaa killee tortoreetiin reemnaa jedhan yoo waan wal fuudhuu dhiiraa fi dhalaa kan dubbatan ta'e. Qondaalonni hayyoota kukkuyyuu Keeniyaa wixata darbee hoteela Tinkaa keessatti yeroo haasa'an walquunnamtiin koorniyaa wal fakkaatu gidduu aadaa fi safuu Afrikaa wajjin kan waliin fakkaannee fi waaqaan illee kan abaaramedha jedhan. Kanaaf Obaamaa yeroo Keeniyaa daawwatan waan kana kaasnaan hanqaaquu tortoreen isaan reebuudhaaf namoota itti kakaasaa jirra jedhan. Ji'a dhufu pirezidaantii Obaamaan Itoophiyaatti imaluudhaaf jennaan adda bilisummaa Oromoo fi waldaa walgargaarsa Maccaaf Tuulamaa kana mormanii dhiyeenya kana ibsa baasuu fi xalayaa itti barreessanii akka hin deemne gaafataniiru. Hawaasni Oromoo fi Itoophiyaas akkasuma Ameerikaan biyya mirgi hin jirre daawwachuun daranuu hacuucaan akka jabaatu kan godhudha jechuudhaan hiriira bahanii mormaa turan. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. Sagantaalee keenyaaf waliin turtii gaarii. Qophii Kaayyoo. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun qophii Kaayyoo kan torbaan isaati kan isinii dhiyaatu. Qophii keenya irraa keessatti gaaffiif deebii hayyuu duree taanaa adda bilisummaa Oromoo obbo Bultum Biyyoo waliin taasifne kutaa lammaffaa qabannee dhiyaanna irraa itti dhiyaadha. Gaaffiin Oromoo amma abbaa biyyummaa jedhamee ka'e yookaan lafa kaa'ame kuni abbaa biyyummaa Oromoo deebisuuf jedhame kuni Oromoon yeroo sana biyya qabaatee dhabe kan jedhurraa waan madde fakkaata. Oromoon biyya qaba wanti jechisiisu maaltu ragaan jira yookaan gaaffiin kun gaaffii qajeelaati akka jedhamu. Jechuun wanni ifaan lafa jiru biyya dhabuutu lafa jira namni kana beeka. Biyya hin qabnu biyya nama biraatu qaba. Biyya tam teenyuma tanaa nama biraatu qaba kan jiru kana jechuudha. Harka naannootiin maali jechuudha? Biyya dhabuusantu akka biyya qaban hubachiisaa jechuudha. Kanaaf namni duratti seenaa himanitti karaa keenya sanitti immoo warreen abbootii gadaa kan biyya bulchaa turantu ture. Kan sirnaan bobbaan waraana Minilik dhuftee Walde Gabriel faan itti bobbahanii calanqoo fi odoo calanqoo hin dhufin lola kanniisaa jedhaniiti mi'eessoo fi naannoo olii kanatti odoo wanni tattahin Awaash as cehanii lolli godhamee marraa meeqaa achittuu cabaniif booda deebi'anii beeku. Saniin booda kan calanqoo kun dhufee jechuudha. Cabsanii abbootii gadaatii fi waan isaan fudhatanii jechuudha. Kaanis akkasumatti bakkoota adda addaatti karaa dhiyaatiinis karaa arsiitiinis aanoolee fi kanatti karaa wallootiinis eenyu warqituuleen lamaanii fi kun godhaa turani biyyuma isaanii irratti jechuudha. Yoonii fi biyyi san biyya isaanii hin ta'in namni kun fooreenarii beektaa alarraatti dhufe biyya isaaniitti dhufee jechuudha. Kanaaf sirnoota gadaa kan bakka adda addaatti bulchattu kunuu sirna biyya qabaachuu san garsiisa. Maali amma wanni namni biyya hin qabnu biyya hin qabanii jedhanii katti wanti tayyaan kuni modern state tuni kan amma state jedhanii mootummaa jedhanii tuni kaifiifu uumamte sirna kapitalizimii kana wajjin uumamte jechuudha. Sirna kapital keessattuu Afrikaa keessatti colonization wajjin uumamu state wanni jedhanii kun state kana sadarkaa state kanatti hin guddatini malee kan gartee Oromoonii fi saboonni biraa harkaa qabaachaa turanis iftaligaa bulanii turanis sirna kapitalizim kana wajjin state national state jedhanii kanatti
guddatee hin dhufini piroosesii irra odoo jiru jarri mataa cabsee fudhatee jiru. Kanaafi konseptiin gaamma namni biyya qabaachuuf dhabuu alaabaa takkitti boordariin achiin achi hajuu kana barbaada. Kanaa miti dubbiin kuni fiifuu sirna kapitaalizimii wajji dhufe isteetiin dhiheenya dhufee jechuudha. Kanaan duratti namuu warreen silaa nama cabsisan illee akkasumatti qabaachaa turanii jechuudha. Sirna ifiin bulchiinsaa kan deemaa jiru kan sadarkaa isteetii mooderni kanatti hin guddatini qabatanii jechuudha jarri. Kanaaf kan duraan ture kan Oromoo kan Gadaa kan adda addaatti bulchaa turan sanii fi sirni waliigalaa sanitti biyya qabaachaa turan sanii jechaadha. Mootummaanii fi bulchiinsi yoo jenneen rooyyaa. Adda bilisummaa Oromoo yeroo sagantaa siyaasaa kan waliigalaa kana baafatee sochii eegale sanatti kaayyoon qabsoo Oromoo fi tarsimoo qabsoo Oromooti jedhee kan lafa keewwate maal fa'i? Tarsimoonii fi tooftaan illee kanuma amma dhaabni adda bilisummaa Oromoo kennuun bakkatti hafee jiru kun harkaa kanaan adda miti jechuudha. Tarsimoon qabsoon ittiin geggeeffamu yeruma sadeen sani sunsuma dhandhaarraa sadeen siyaasa, waraana, dippiloomaasii waan geggeessinaa kan jiru sani jechuudha. Tooftaa waraanaa akkamitti deemti akkanatti deemti jechuun gaa kan dur itti lafa kaayan san baadiyyaarraa dhawaa ta'an oofa akkasitti maal goonaa kan jiru sanii jechuudha. Sanumaatuun lafa kaayamee ittiin geggeeffamaa ture. Adda bilisummaa Oromoo amma waraana otoo filateen dura carraalee amma karaa nagaatiin waan sana deemsisuudhaaf yaaliin godhame ture ammoo wanti isaa dukkanoomnaan namatti waraanatti seename yeroo sanatti. Adda bilisummaa Oromoo gaafni inni uumameehu gaafa bara mirga hiree murteeffannaa ifiin deebifachuu hojii san sadarkaa olaanaatti bakka qabu addunyaa irrattu biyyi gabroonfatte takka qabsoo hidhannootiin wanni tataatii mirga isii sarbamti san deeffatti kan hojii sani malee sadarkaa akka amma jennu kana karaa nagayaatii fi karaa dimokiraasiitii fi karaa dimokiraasiin hin jirtu jechummaan isiituu ganaa develop ta'ee waan hin jenne sirnummaan biyya qabatee harkaa qabu sanuu sirna fiidaalizimii kadura kaan ammoo kan militariiti kan maali jettanii mangistuudha kaan gaafa ammaa kanaa jecha kana keessatti hin agartu. Sirna dimokiraasiitiin daayaaloogiidhaan yookaan filmaataan waa godhe jechuun fagoodhaan jiru jecha. Kanaaf filmaanni inni irratti hundaa'ee qabsoo godhuuf tokkichi jiru sanii jechuudha gaafa inni uumamu sanitti jechuudha. Yeroo amma qabsoo kana gaggeessu amma namna laalaa kan nu banne jiraachuu mala imaammata amma lafa kaa'amee jiru keessatti imaammata maal fa'aa fakkaatu qaba qabsoo kana keessatti adda bilisummaa Oromoo amma yoo kan lafaa fudhanne kan waraanaa fudhanne tarkaanfii waraanaa fudhatamu eenyu irratti xiyyeeffata waan jedhu imaammati dhaamni kun ittiin taliigamu maal fa'i? Kun egaa diteeliidha. Akkaataa waraanni itti geggeeffamu jennes gaaga quubnee kana sani qaba. Karaa dinagdee imaammanni isaa akkami ka jirus sani qaba jechuudha. Siyaasaadhaan akkami sani qaba jechuudha. Kuni diteeliidha. Diteeliin kuni heeraa fi seera adda bilisummaa Oromoo keessatti kaayamee jira jechuudha. Kanaaf asitti gaa diteelii san wanta guddaa waan jennu qabnu fakkeenyaaf yoo wanta jenne karaa dinagdeetiin kan amma jiru mixed economy dhaan geggeeffamaa ka dhufaatu jira jechuudha. Siyaasaa yoo fudhanne waraanaa fi maalii fi waan hunda isaatu siyaasaadhaatu gaggeessaa waraanninis wanni inni uumamee fi hojjetuuf akeeka siyaasaa san bakkaan ga'uudhaaf hojjeta akka jiru jechuudha wanni lafa jiru. Kana diteelii isaa yoo fudhannu ta'e heeraa fi seera dhaabichaa kan keessatti. Tarii iddoo kanatti amma yeroo mangistuus haa ta'u yeroo mootummaa amma jiru kan ka'u keessaa tokko adda bilisummaa Oromoo shororkeessaadha kan jedhudha. Adda bilisummaa Oromoo imaammata akkamii fa'aa qaba amma fakkeenyaaf yoo fudhannee dhimma shororkeessummaa irratti yoo laalle maa inni imaammata adda bilisummaa Oromoo? Waan shororkeessummaa hojii kun namuu akka fedhetti hiikkatee akka fedhetti hojii irra oolfachaa jira jechuudha. Istaandaardii tokko kan hiikaa irratti walii galamee kan sadarkuma addunyaattuu hin jiru jechuudha. Shororkeessummaan yeroo ammaa irra guddaa kan waliin miidhan ta'eeti jira jechuudha. Kan waliin miidhan. Amma shororkeessummaa maali jechuudha? Shororkeessummaa eentu geggeessaa yoo jedhanii hiikkaarra qabaataa jechuudha. Shororkeessummaa maali yoo jiru dikshineeriin wiifee lafa kee hin jiru hin beekamu. Irra waliin galle jechuudha. Yaada adda addaati qabaa jechuudha. Maali? Kan waliin arrabsan kan waliin miidhan tahee jechaadha. Ejentiin shororkeessummaadhaa eenyu fayyuusantuu irra hiikaa namaa kannaa jechuudha. Kanaaf yoo ejentii shororkeessummaarraa kaanee ilaalle sadarkaa olaanaatti
addunyumarrattu ka geggeessaa jiru warreen aangoo qaban jiru warreen mootummaadhaa jechuudha. Ka biyya keenyaa yoo fudhanne amma waan biyya keessatti hojjetamu hunda maqaa kanaanii miidhaa geessisaa ka jiru mootummaadhaa jechuudha. Kanaafi abbaan ejentiin shororkeessummaa taa'ee dhadhalu felaffalu mootummaadhaatti beekna jechuudha. Nuti akkanatti wanti. Kasanii asii shororkeessummaa kajuu kana yoonii fi kan waliin miidhan, kan waliin arrabsan, kan waliin hidhan, waliin ajjeesan odoo hin tahin ummatuma nagayaa ijoollee jimlaadhaan nama bobbahee galatu ka hojii yoo hojjetee galu jimlaadhaan ajjeesuun kun shororkeessummaadhaan yoo hin jenneeni ani beeku waan biraa taja'aniin yoo jiraattellee san akkasuma jechuuniitu wayya jechuudha. Waan hin fakkaanne jechuudha. Waan hamtuudha jechuudha. Nama mirga isaa sarbanii miidhanii abbummaan fedhe waa hojjetu. Mootummaan isaa hojjettu. Jaarmayoonni isaa hojjetani. Nam tokkeen isaa hojjetamu. Miidhaan mirga namaa sarbee lubbuu namaa ajjeesuu qabeenya namaaf dhabamsiisuu fi balaa hin jirre namatti buusuu fi walitti buusuu kuni fudhatamu hin qabu jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo biratti akka imaammata adda bilisummaa Oromoottis fudhatamummaa hin qabu jechuudha. Bakka takka illee nama hin geessu jecha. Nuti akkasitti hubanna. Ammoo ejentiin guddaan keessattuu biyya teenyatti kuni beekama mootummaadhaa jechuudha. Sanirraa as garagallee addi bilisummaa Oromoo maali akeeka kam godhateeti yoo hanni ja'a kajuu san akeekni guddaan maniin ejentoota diina ummata miidhu ka ummata ajjeesu ka ummata qabeenya isaa isa mataa isaa waraana isaa poolisa isaa maal isaa kana malee ummata nagayaa wanni miidhan wanni irraa argamuus hin jiru jechuudha. Namni nama nagayaa ajjeesu nagayaas fiduu hin danda'u jechaadha. Nuti akkasitti hubanna. Asumaan otoo keessaan bahin amantii irratti jannaa adda bilisummaa Oromoo maal fakkaata? Amantii irratti kuni beekamaadha. Addi bilisummaa Oromoo hanga ammaa kan irraa himatu hin jiru. Amantoota sadii jira. Oromoo keessattuu waliigalaatiin kiristiyaanitii fi islaamii fi waaqeffataa jira. Sadeenuu ija tokkoon ilaalaa jechuudha. Addi Oromoo kitti hubatutti masgiininis keenya kan uummata keenyaati. Cheerchiinis kan uummata keenyaati. Odaanis kan uummata keenyaatti hubanna. Kanaafi ijaan hin laallu amantii fi namuu mirga guutuudhaan gaggeeffachuu qaba. Amantiin namuu tutuqamuu hin qabdu. Namuu akka fedhetti hordofachuu qaba. Kajuutti amannaa jechuudha. Hojii amanuu qofa otoo hin ta'in hojiinis akkasuma hanga ammaa Ayyee galatooma. Qabsoon kun amma heega'ee galee yoo gaafa jalqabe baay'inaan ijaa beektaniif hubannoo akka qabsaa'otaatti warra keessa jirtan hedduun lubbuudhaan ammallee warri as geessan tokko ta'ee injifannoon qabsoon kun galmeesse maal fa'i? Maaltu tarreeffamuu danda'a? Amma gaa waa hedduutu tarreeffamuu danda'ama. Waan hedduun kuni quubsaa fi qabsoon bakka geesseellee ka madaaluu miti jechuudha. Akkasiis ta'e akkuma reefu jeessanii sadarkaa uffannaa keetti, sadarkaa loqota keetti, afaan keetti, sadarkaa eenyummaa keetti tuffatamuutu ture, gadi qabamuutu ture. Ammallee san keessaa bifa jijjiirratee qabuun san inni ittuma tattaafatamaa jira. Diinotaan itti tattaafatamaa jira. Haa ta'u malee bakka irraa kaan isan laaluudha malee galiin qabsoo ammallee wiliidha. Wilii guddaan nu hafe xiqqoo isii tana hundarraa ka'ameeti as geehame kan afaanii, kan qubee, kan maqaa Oromiyaa eenyumaa naannoon kun akkasii ka Oromooti kajuu kuni territorial waan kana beekamu isii kun kanneen hundi sadarkaa addunyaatitti Oromoon maal akka ta'e hanga takka hubatamuun kun Oromoon mataan isaa sammuun isaa Oromummaa isaa beekee amma bar waan haftee falmachuu jira. Gartee mirgoota hafanii falmachuu jira malee mirgoota hanga tokko mul'atanii jiranii jechuudha. Hanga argatame san gaarantii itti godhanii kanaaf falmachuudha. Qabsoon amma jirtu. Bakki amma irra jiru. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun torbaanis sa'aatii kana kan dhiyaatu qophii waarii mariiti. Waarii marii har'aa haala yeroo irratti haasofna. Obbo Aliyyi wajjin istuudiyoo jirra amma. Obbo Aliyyi torbee kana keessa wanti gurguddaa ta'an ni jiru. Mee isaan kana maal fa'aa akka ta'e nu ibsuu dandeessu? Addunyaa kanarra waa hedduu ta'a. Haa ta'u wanti naannoo keenyatti hin ta'ama yookiin ammoo ta'ame jedhamu tokko namoonni manidhaati bayuun isaanii waan amma torban kana keessa himamaaru kabiraa Obaamaan pirezidaantiin Ameerikaa keenyaa fi biyya keenyallee akka deemu walgeettii irratti akka achi argamu jedhani kabiraa warra hooggantoota musliimaa irratti murtii kenname fi hiriira addaa ammoo kaleessa bayaniiti deemaaran kana kan biraa maaltu jira na yaachi? Kan biraa wanti guddaa Itoophiyaan dallantee jirti Eertiraatti. Itoophiyaan illee uummata Itoophiyaa yamsiifneeti Eertiraan waan amma godhaattu kana kan dhaabsifne taate tarkaanfii akka waatti fudhataniiti jechuun dubbiin Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu jirullee deebi'ee akka waa ka'aaru jechuun waan kanniinii fi kan biraallee uma jijjira. Waan bal'aadha dhugaadha torbee kana keessa waan jajjaboo kan ka'an keessaa isaan kun mataarra kan jiranidha. Maaliif keessa amma hidhamtoota Oromoo marsaa lama kaan isaanii yeroo isaanii fixanii hiikamanii barattoonni gadhiifamanii jiru warri musliimaa akkuma jetti abbaa badii jedhee murtii duraa irratti murtiin isaan beekamne deebi'ii Itoophiyaanis hamma dallanuun kun maalirraa akkas madde sitti fakkaata? Politikaan aartii herregallee warri biyya bulchu warra ammaa tana si miidhuu danda'an gara karaarraa kaasan warra amma si miidhuu hin dandeenye immoo takkaasif furan amma namni hidhaa bahu yeroo isaan guyyaa takkallee buluu hin qaban yeroo isaan fixatanii ba'anii jiru akka Oromootitti namni Oromoo kawaa balleessee kawaa hatee waa cabsee nama ajjeesee waan silaa namni biyya ambaatti itti hidhamu godheeti manidhaan seen waa Oromoo ta'eef waan amma mirga biyya addunyaa kana keessatti namnillee namaa kenne amantiittillee akka amantiittillee waan bilisa godhee nama uumee jedhu kana isaa kana namni sirraa fuudheeti takaffaa mirga sirraa fuudheera lammaffaa mirga sirraa fuudhuun sun hanqateeti manidhaallee si kaa'eeti haga barbaade si kaa'ee si sukkuumee maatii kee diigee qabeenya kan kee facaasee namummaa kan kee cabsee warra irraa hafan malee namni hedduun hamilee isaaniillee tuqama kana mara godheeti gallakkisa yeroo gallakkisullee deebanii hin hidhaman jechuun yeroo garii maal godhanii hajaawwa yoo jiraate uummata nama garii gallakkisaniit yeroon booda akka waan deebee waa haaraa balleessee godhanii warri deebisanii hidhanillee hin jira mootummaa yeroo adda addaati waan akkasii godha wanti amma ta'an kunni wanti inni tatta'uuf tokko yerootu fida tokko immoo qaraa bukaayaa deema amma waan amma musliimota argite waggaa dheeraaf deemaa ture mootummaa kana callaa iyyuu miti mootummaa achiin duraatiif Haile Sillaaseeti waa waggaa dheeraaf deemaa ture jechuudha uummanni musliimaa akka nama biyya saniitti lakkaa'amanii maaliif musliimota Itoophiyaa jedhan malee Itoophiyaa jiraatan jedhan malee akka nama biyya saniitti lakkaa'an akkasitti seenaa akkuma Oromootti ilaalan akka Oromoo warra Saawuzii warra akka Ugaadeen akka Gaambeellaa musliima ta'uun kunniin martinuu lammii biyya saniitti miti yeroo dheeraa ammallee warri akkas yaadan lakkoofsan qaban sisteemichi ammallee warra akkasii hin gargaaru kanaaf uummanniin kunniin ammoo ijoollee isaanii barataa yaa'aran warra amantii islaamaallee namni hedduun baratee yaa'ee Oromoollee argite namni fiildii adda addaan baratee yaa'ee wanti ta'ame wanti durumarraa deemaara garuu wanti amma jijjiirame ilmaan isaanii waan durii sanneen no hin dandeettani kana godhuu hin dandeettani akkana jedhaniiti achirra darbaniit waa Oromoo bareechisanii hojjetanii mudhisanii namummaa Oromoo kana yeroo isaa olsisaa deeman kun maaluma warra si bulchuu barbaaduu fi warra lakkiin bullu jedhu jidduutti onnoo uuma warra isaan keessaa ammoo guddisaniiti waa arguu danda'an waa godhuu danda'an jedhan ammoo kaan ajjechaan kaan manadhaatiin waa adda addaa godhani Obaamaan walgeettii Afrikaa irra wal ga'uuf deema jedhani waa inni godhuuf deemu hin beennu naannoofni suni basaasa Ameerikaatii eegama bishaan naannoo san jiru xayyaarri eerpoortiin bakki marti nyaata duddoo maali wanti martu qeema jijjiiratan malee wanti isaan jijjiiran hin jiru maaliif namni isaa eegu namni wanna jedhu wanti cuftu karaa isaaniitiin wanna ta'a kun ammoo naannoo san akka malee jeeqa yoo dhimma itti ba'an ammoo akka rakkoon keenya biyya addunyaa tanarratti mul'atu hiree guddaa kun Obaamaan amma East Afrikaa dhaquun namni amma Obaamaan dimokiraatii akkana ta'e maalii ta'ee sanirra dhufu akkasii akka kiyyatti miidiyaa addunyaa kanaa isa jala waan deemuuf jecha yeroo duraatiif pirezidaantiin angoorra jiru
biyya san dhaqaaru ka duraan na fakkaata. Kana dhimma baateeti waan qara dhokateeru awwaalameeru akka sabaatittuu awwaalamnee wanno jala jirra. Isaa kana keessaa baasanii akka inni gubbaan mul'achuu danda'u godhuu hin danda'an. Amma human rights maalii kanneen hima beekani. Jarri hajaa ofii jala deema waa'ee human rights wanti isaan godha wayitu hin jiru afaanuma haasaa malee namu human rights kan isaanii malee yeroo nama biraa irra gahu human rights wayitu hin jiru dantaa ofii jala deeman isaan. Kanaaf waa amma deemsa isaa kanarratti jala deemee namni akka Oromiyaan uummanni Oromoo akkasuma rakkoo naannoo san jiru cufa addunyaan akka beektutu godhame isteejii tokko waan amma namni dalagu kanaaf hobbutuu hin danda'u. Amma waan murtii amma warra garee musliimaa qabamanii hidhamanii kana yeroo dheeraaf harkifamaa ture. Amma yeroo soomanaa kana keessa abbaa badii gochuun isaanii hiika wayii qaba. Waan wal qabate qabamoo randamlii waan walirra bu'ee sitti fakkaata. Emmee akka bikkutti amma waan achi keessa deemullee hedduu ban qabu haasawaa kana fakkaatutti warra musliimaa wanti isaan godhan yeroo baay'ee namni islaamaa hin haaraa ka jedhan ilaalcha akkasii qaban. Kanaaf maal godhani yeroo ramadaan ammoo yeroo baay'ee ulfinna guddaa qabu kabajaa guddaa qabu. Wanti isaan horii guddaa irraa argatani naannoo san terroristii jira jedhaniiti hatta nama islaamallee hin taane yoo argite viidiyoo itti tolchanii nama Oromoo kanniinu nama kiristaana ta'ellee waaqeffataa ta'ellee fuudhanii akka waa uummanni Oromoo martii islaama ta'ee uummanni Oromoo akka nama ajjeesu akka alshabaabii fi warra biraatitti hidhaa qabu godhanii akkasi dhiyeessanii warra kana naannoo sanirraa qabna uummanni miileen haganaa kun naannoo san yoo qabate naannoo sun martii islaama taati maalii ka jedhaniiti waa mootummaan garboonfataan inni maraatti gurguratu kun. Amma deemsa Obaamaa kanatti dhaawaan qabu wayii na fakkaate. Amma yoo uummata kana murtii amma itti murteessani namni islaamaa kun dallaneet jarri kun homaan balleessine mirga gaafatanii amantii barbaade namni martuu hordofu ka jedhu seera biyyattiitiitu wanna jedha. Kanaaf seeruma isaa hordofne amantii kenna akka mootummaa aduu keessan seenne geegeffannama jedhan malee wanti isaan cabsaa wanti isaan balleessaa wanti isaan godhan hin jiru. Wanti mootummaan sun namarra geessu ati amantii keessa ta'ee poolitikaa ta'ee diinagdee ta'ee wanti sirra ga'u tokko hiikkaan mootummaa yoo hajaa isaa ka tuttu taate kennaa manuma dhaa jirtaati dalmara waggaa 20 du'a maaliif si murteessa wanti godhu inni hajaa isaa warri tuqu amantiin ta'ee poolitikaan ta'ee eenyummaan ta'ee maaliin ta'ee murtii isaanii bifa ta'u isaa wanti godhan ummata kana aarsanii hiriira baasanii akka waa caccabsa akka maal godhanii maaliif miidiyaa attention amma keenyaaf Itoophiyaa irra godhaniirani isaa murri musliimaa kun yaa'e naannoon sun naannoo terroristiiti jedhaniiti yeroo bitachuuf isaan gargaaraa horii burqisiifachuuf isaan gargaaraa warri biraallee akka isaan gargaaru wanna jedha haalli musliimaa amma addunyaa keessatti deemaa jiru kun illee o'aa waan ta'eef jecha waan kana dhimma baay'ee nullee beekuma keessa rakkanneerraa warri nu rakkisaa warra kana kanaafuu nu gargaara meeshaa nu kenna horii nu kenna ummata kana nu gargaara manidhaatiif nu godha toorchii nu godha jedhaniitu waan amma appiiliitti godhan wayina. Gama kaaniin namni tokko yeroo Hamza nu barreessu maal jedhee Oromoon biyya amma jinnu kana keessa jiraatu iddoo sadiitti irraa jedhe tokko kan hidhamee bahee jedha. Inni lammataa kan hidhaa keessa jiru inni hafe immoo kan hidhamuuf jiru naan jedhe. Amma kana yoo ilaallu amma hidhaarraa hiikuun waan ammaa goggodhuun kun rakkoo Oromoo kana waa xiqqeessee salphisamoo jabeessamoo maal wanti inni gara kan keenyatti qabu. Namni waa Oromoo beeku karaa akka hidhaa keessa jiru hin beeku. Ati keessa jiraatte foonaa keessa jiraatte raasaa jiraatte ati hidhama jirta. Jechuun namni tokko yoo sirra jiraate akka ati yaaddullee ka dhooggu taate akka itti nyaattu ati kan inni murteessu taate akka ati biizinasi itti hojjettu iskuula ati seentu kootaa waan maraa ka ofii ka godhu taate ati karaa isuma harka jirta. Garaagarummaa isaa warra manidhaa keessa jiranii fi warra raasaa jiran warri manidhaa keessa jiran namatu achi dhos bakka dhossaa tokko waan ta'eef namatu reebaanii hin tumanii hin gaafatanii maatii ofii arganii nyaata akka ofii isaa barbaadanii hirribaan ka'anii waan silaa namni kun waan argatu waan didiqqaa kanneen malee namni martuu manidhaa keessa jira. Garaagarummaa isaa isaan akka bee wantichi akkuma kun drug managementiiti. Ka Oromoo kun yoo ati sabboonummaan baay'ee si baay'atu manidhaa dhatta. Yoo sirraa laafe gassi baasan. Haalli kunneen yoo ati waa Oromoo ka yaaddu taate yoo ka biyyaaf qabsooftu taate yoo rakkoo Oromoo haa hojjetamu jette biisi deennaa deebu jettee ilaalcha akkasii uma feete keessattuu yoo akkasii ka mul'attu taate gara manidhaa deemaatti jechuudha. Akka nama konkolaataa ofii yoo argite yoo malkanni akkasii kasii mul'attu taate biyya san keessatti yookiin gara manidhaati yoo dus hin qabne ammoo dhageettee akka sajjeessuuf ta'an beekte. Woboo jooyinii gootaa akkuma biyya ollaa seentaa jechuudha. Yookaan achumattoo biyya teessitanii. Yoo kuma gaddeqeessa Oromoon tun gatii hin qabdu bilaashaa bilisummaan barbaachisu biitii guddattee itti fooqii ijaarameera namni akka ikoonoomii akka gaarii deemaara jettee
Televezyiinii fi reediyoo irra baasee mootummaan kun mootummaa bilisa uummata baasee aadaa nuu fide Oromiyaa nuu fide maali yoo jettee kaasuuf taate doozii ofirraa gadi kenna. Yoo ammoo kaatee nama 50,000 olii kamidhaa jiru nama keenya kara kadhatee hin beekne karaa yaa'ee daa'imaa guddaa kadhatu kana yoo argite nama qe'ee irraa buqqisanii karaa yaasan yoo argite barataa qabxii gaarii duu qabu miseensa isaanii waan hin taaneef hojii dhabe kanneen yeroo argitu dureessa isaan gubboo isaanii kennuu dhabee fi biizinasa luuzii godhaaru gibiratti isaaran kanneen yoo ilaalte inni si jalaa ol kaasa inni waan si jalaa ol danfisuuf jecha waa Oromootii waan si dhiibuuf gara mana dhaaseen gara gara wooboo yookiin gara biyya ollaa waan deemtuuf ofuu illee maaneejii godhuu hin dandeetta yoo ati didde ammoo isaanuu maaneejii sii godhan. Dhaggeeffattoota keenya mariin keenya irraa asumaan xumurama waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa torbeen immoo qophii biraatiif walitti deebina.